kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan Radio 3 sagantaa afaan Oromoo as magaalaa Melbourne keessaa torbee dilbataa sa'a tokko agalamaa isinii darbudha. Obbo Lammiin Irreecha irratti beekumsa kan qabanii fi naannoo Minisootaattis koree qindeessituu ayyaana Irreechaa kan bara 2011 keessaa nam tokko. Egaa gara gaaffiif deebii keenyaatti muuziqaa kanaan haa ceenu. Sabni Oromoo amantee kamuu daddaaqamaa hanin taane hanga nama erga gaafa horoo dhalatee kaasee amantee waaqeffannaa inni ittiin bulu waaqni ani waaqa keeti jedhee horoon beeksise Oromoodhaanis immoo ati saba Oromooti jedhee waaqayyummaa isaa nu beeksise kaasee sabni Oromoo waaqeffataa ta'e ittiin bulaa ture. Uni amanteen hororraa fuune haga har'aatti gargar otoo hin citin yookaan immoo tuttuqqaa otoon godhatiin saba Oromoo keessaa amantee kan hordofanii warri dhufanii har'a ittiin jiraataa jiran warri sirna gadaatiin ittiin bulu erga gaafa horo yaayyaan shanan asaasa waaqaatiin waaqa arjuu harkaa fuudhee saba Oromoo barsiisee Oromoon ittiin buluutti kaasee sirnaa fi tartiiba gadaan naannoo itti bulaa jirutti sanumatu adeemaa jira jechaadha. Amanteen Oromoo soo ta'e aadaan Oromoo bakka lubbuudhaan jirutti erga gaafas kennaa sana kenname kennii sana fudhatee ittiin jiraataa jira jechaadha.